السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرا غافية جايبة كم معاذ غافة ديما نوجه ترى معاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. jireenya kana keessatti namni gammadaa tahee milkaa'ina isaa fiil godhaa gammachuudhaan jiraachuudhaaf wanni dhiisuu hin qabne wanni hogguu irraanfachuu hin qabne jettee yaaddu maali? Galatoomii gabaabseetiin dubbachuu barbaada. Salaamu alaikum. Duraan dursa akka dargaggeessa tokkotti akkuma ilma Adam tokkotti illee namni badii irraa guutumaa guutuu qulqulluu ta'ee jiru. Guyyaa guyyaan badii balleessinaa garuu rabbii badii osoo balleessinu badii san keessatti illee rabbii nu jaalatu. Rabbii gartee itti balleessuu qofaan osoo hin ta'in rahmata isaa abdii murachuudhaan yoo nutti wanta ta'e malee balleessuudhaan rabbii ofirraa nuun fageessine qabna alhamdulillah. Kanaaf namni tokko sammuun isaa tasgabbii qabaachuudhaaf waan qabu gammachuun jiraachuuf duraan dursa haa xiqqaatu haa guddatu haga dandeetti rabbi sodaachuu qaba. Yeroo kana jennu ajaja rabbii ajaja eegamaa keenya sallallahu alaihi wasallam isaan biraan nu dhufeen haga danda'ametti hojiirra oolchuu qaba. Kana keessaa inni duraa fi adda durummaadha salaata. Dhugaa rabbii akkuma namni hedduun beeku mudannoo ofirraahis waan tokko yoon booda deebi'ee ilaalu inni beekta ijoollummaa irraa kaasee haa xiqqaatu haa guddatu tattaaffii salaatumaaf ni goona. Garuu yeroo tokko jira yeroo atummaanu mudii salaataa fa'aa keessa yookaan akka imaanni kee lallaafatee yeroo tokko imaanni kee jabaatee bakka wanta imaanaa guutuu qabda yeroo tokko asumatti sheexaanii seenee imaanni kee yeroo itti qabdu salaata lallaaffiste yeroo san ammoo haga feeti qabeenya illee qabaattee jeeqamiinsa sammuudhaa bakka ni jeeqamta. Waan feete yoo argatte akka feete yoo uffatte akka feete yoo nyaatte waan barbaadde yoo qabaatte waan barbaadde yoo oofte makiinarraayis gammachuun ta'e guutuun taatu. Garuu ammoo imaanni kee bareedaa tahee haala bareedaa jiraatte yoo salaata kee rabbii wajjin hariiroon teetiif rabbii jabaatte ammoo waan barbaadde illee yoo kadhattu taate rahaa qaamaa fi rahaa qalbiidhaa qabda. Adda durummaan salaata haqa namaaf irraa eeguu haadhaaf abbatti tola oolu kanneen sadan. Waaw. Wallahi ani waa'ee salaataa qofaan gaafadhe ergaa bareedduu waan ajaa'ibaa poointii lamatti dabaltee nuuf kaaste. Wanni niin jechuu barbaadu tasgabbii qalbii yoo barbaaddan akkasuma dhiphina irraa bilisa tahuu yoo barbaaddan salaata keessanii jabaadhaan isiniin jechuu barbaadna. Galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.